Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya warri markata tokkummaatii fi kan miidiyaa feesbuukiitii fi tiktookii akkasuma yuutuubii markaza Nuurul Yaqiin daawwachaa jirtan galatoomaa isiniin jecha. Akkuma oduu Dr. Sabriinaan isin biraan gahanitti wagguu mirmaaraadhaaf arusaa fi arustitti isii bira geessan onnee tarafuu yuyyuu keessattiin arustitti mul'achuun beekamee jira. Maal kana qofaa? Eega jaalaltituun ta dhugaatiin Qur'aan sagalee isii irraa jaallachuun kan isii argate yoo ta'u, kana qofaan miti haadha manaa gaarii tan diinii jaallattu tan akka ajaa'ibaatitti Qur'aanaa fi huruufaa fixxee Qur'aana haffastee hadiisatti tarutti jirtu isii argachuu anaaf gammachuu jechuun dhoksaadhaan saahiba ofiiti himuu eegalee. Maal kana qofaan gammachuudhaan namuutuuf wallaalee asiif achi fiige barataa barsiisaan illee eenyuma namni kun annuu baasaa firii viidiyoo jechuun adda. Dr. Sabriina rakkoon hin jiru. Kiniina barbaadu kiniina kennina, kan shoroppii barbaadu shoroppii kennina jechuun bira dhaabbachuunis beekamee jira. Maal kana qofaa markaza Nuurul Yaqiin keessatti dargaggeessaa fi dargaggeettiin aruusa godhuun akkuma itti fufee jira. Markaza Imoo fi Zuumii irratti illee guyyuma guyyaan gaggeessaa jiran. Akka namni tokko jedhutti maali silaa Ustaaz Zainal Aabidiin miidiyaa irra baasanii sagalee isaanii bareedduu kanaan Maammadoo yeroo ammaa kana achi buuteen isaa dhabame Sumayyaadhaan markaza Nuurul Yaqiin keessatti ukkaanfamu jira. Maali silaa dhiiroo afaantu jijjiirame? Dubartiin mana dhaqanii fudhatanii galanii jennaan Maammadoo fuutee dubartiin galuu ni jirti. Ajaa'iba rabbiiti. Kun kan irraa ta'e qayyisirii afaanitti dibatanii waan biraa fakkaatanii libbee Bomboliin ofii leenca adurree fi manxirree osoo hin jenne Qur'aana Rabbii qara'uudhaan Maammadoo qalbii isaa hawwatanii jiru. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya kan daawwachaa jirtan kallattimaan yeroo kamuu barumsas ta'ee qophii adda addaa kan isinii dabarsu. Markaza Nuurul Yaqiin gara feesbuukiitiin, tiktooka, FB fi miidiyaa feetan irratti argachuu ni dandeettan. Lakkoofsa bilbilaas barbaannaan yoo inni bitaa fi mirga deemu garaa isaa jala laaluudhaan markaza Nuurul Yaqiin jettanii itti barreeffannaan warri sagantaan isin jala darbillee ni argattanii. Markaza Nuurul Yaqiin seenuudhaaf xaarii fi baasii takka malee seentan warri Maammadoo asumaanuu kan dubartii fuudhuu sodaattan yookaan ammoo Sumayyaa argachuun qaalii isinitti taate miidiyaa kana jala seentanii sagalee isii dhageeffannaan dhufnaan baabaan Qur'aanumaan kan hiikaa isinii fidhan eeyyamanii jiranii. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya guyyaa addaa markaza tokkummaa keessaa markazni oomishtoota abdii biyyaa munashida keenya Ustaaza jaalatamaa fi kabajamaa Ustaaz Anas Muhammadiitiin kan hoogganamu rikoordii cabsuun isaa beekamee jira. Maal kana qofaa markazoonni hafanis hedduudha. Markazni kun lafarrattis nambar 1 yoo turu kun isa jala ilaalee diinii keessatti hinaafuun akkuma beekamu rakkoon hin jiru waan jedhaniif hinaaftanii rikoordii cabsuun isinirra haa jiraatuun dhaamsa keenya. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya Ustaaz Zainal Aabidiin yaa salaam. Maal kana qofa yaa Maammadoo kan olii gaddeemte bitaa fi mirgatti dhamaatu sin jaalladhe habiibtii koo ati naaf taate jettee yoo isin filterii kaattee suuraa poostii goote kan jala deemtu miidiyaa jala seentee gara feeteen yoo shabakkan yuutuubii siidide FB jala seenuudhaan tiktookii jala seenuudhaan waan biraa dhiiftee dhageeffattee markaza Nuurul Yaqiin keessa dhufnaan ajaa'ibaa tan jireenya keetiif siitaatu argattan qaamsa keenya. Egaa kabajamtoota jaallatamtoota keenya inni baddaa dhuftan kan gammoojjii dhuftan kan magaalaa dhuftan kan baadiyyaa dhuftan kan biyya alaatiif warri Oromiyaas markaza tokkummaa irraa qabee warri miidiyaa irraan daawwattanis hundi keessanuu baga nagaan dhuftan galatoomaa isiniin jedha. Markazni Nuurul Yaqiin qophii hafanii wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Thank you very much. Welcome to back the Markaz Nuurul Yaqiin is called.